Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoota afaan kana dhageettan hundaafuu salaamtaan koo bakkuma jirtanitti sinaa ga'u. Viidiyoo kana keessatti tiktokeroota Oromootii fi akkasuma feemasoota Oromoo namoota hordoftoota gurguddaa qabaniif dhaamsa gabaabaa kennuufii barbaada. Akkuma argaa jirtan kana sooshaal miidiyaa irratti dhiyeenya kana kaasamaa jiru. $54,000 akkaawuntii TikTokii keessaa nama jalaatamee jira. Ajandaa UA namni akka malee irraa dubbataa jiru. Kana wal qabsiisee waan natti fakkaate irraa dhaamsa wayii namoota kennaaf dhaamu barbaada. Sooshaal miidiyaa akkamitti fayyadamna? Faayidaan sooshaal miidiyaa maali? Namoonni kenna maaliif itti fayyadama? Bu'aan isaa maali gaafiin jedhu silaa bal'inaan karaa dubbatanii kana yeroo biraatti ammatti garuu dhaamsa ariifachiisaa ka ta'e akkamitti akkaawuntii ofii protect gochuu akka danda'an. Keessattuu namoonni faaloowara gurguddaa qabdan yoo xiqqaate akkamitti akka akkaawuntii keessan loogiin gootanii log out gochuu fi akkaataa itti paaswordii fi iimeelii jijjiirachuu dandeettan barachuun dirqama, choice miti. Akka kiyyatti namni hunduu IT yoo barate, kompiitara yoo barate, I'm very happy. IT barachuudhaaf afaan si barbaachisaa yookiin English barachuu beekuu si barbaachisaa? No. Arabiiffa beekuu si barbaachisaa? No. Iskoola deemuu si barbaachisaa? No. Mallaqa si barbaachisaa? No. Awurooppaa yookiin Ameerikaa deemuu si barbaachisaa? No. Mallaqa si barbaachisaa? No. Maaltu si barbaachisa? Waan lama qofa si barbaachisa. Tokkoffaa fedhii qabaachuu, fedhii barachuu. Lammaffaa taayimii qabaachuu, yeroo namni hunduu yeroo qaba. Garuu yeroo ittiin barattu karoora jechuudha. Fakkeenyaaf guyyatti daqiiqaa laayifii namoota wal arrabsanii sa'a gam laalaa irra warroonni waan kana rooltan. Yaa namoonni hojii qaban maybe carraa kana waan kana keessiraachuu dhabuun mala. Garuu namoonni waan kana guyyarraa laayifii namoota wal arrabsan, namoota waan garagaraa honnaa irraan laala sa'a gam irratti dabarsin. Garuu waa barachuuf yoo xiqqaate daqiiqaa 10 daily yoo baratte jijjiirama jiruu keetti irratti fiduu danda'a. Kanaaf guyyarraa daqiiqaa 10 yoo hojii qabaatte illee break time kee fudhattee karooratti baafattee maal barachuu qabda jettee barachuu si barbaachisa. Afaan barbaadde kabiraafuu namoonni ijoolleen teennaa afaan Oromootiin waan kana barsiisan guutuudha. Afaan Amaariffaatiin barbaadde afaan Ingiliishiitiin guutu. Warroonni afaan Arabiffaa dandeettanillee namni akka isaanii waa barsiisu hin jiru. Ana miti jetti warroota afaan Arabaa jalan deemu. Garuu ijoollee jala deemtutu jira. Baay'ee barsiisan. Namoota san jala fudhatanii afaan kennatti deeffatanii waa barsiisan ni jiru. Kanaaf gabaabinumatti waa barachuun keessattuu waan si fayyadu. Waa hedduun barachuu barbaadan hedduutu jira. YouTube deemtee gara feete deemtee akkaataa itti sooshaal miidiyaa itti fayyadamtuu fi akkaataa itti akkaawuntii kee protect godhattu barachuun sirriitti dirqama. Arraa eegalee yoo duraan eeganii. Yoo duraan barattee jiraattellee jabeeffadhu itti fufi. Sababni badiinsa $54,000 maal beektu? Aksesii nama biraatii kennu. Akka hin taane namni gadi yoo jaalatan paaswordii illee yoo dagate namni akkaawuntii kee haakna godhan jedha. Namni haakarri akkaawuntii kee ijaanuu si hin garsiisu hin beektuyyuu akkaawuntii guutumatti jim godhee keessaa si darba. Amma jettiin tun aksesii ni qabdi keessirtii osoo hojjumaan keessa ta'an. So maaliif yeroo isiin rakkattetti aksesii namaa kenniti. Yaani namni seenuu danda'ee waan akka loogiin ittiin seentu aksesii namaa kennite amma santu rakkoo taa'eera. Isan naate jetti inni anaa miti jedha abbaan mallaa inni badee garuu. So waan akkanaa kun nama kenna biratti noormaaliidha. Nama maal gochuufillee nama arrabsuufiyyuu kenna waan akkanaa dhiisiiti akkaawuntii fi looginii namaa kenne achiin seenan. Yaa waan keerii irratti waan tokko wal gargaaru irratti namni normaal ku walumaa kennama
garuu deebiftee waan san aksasii kee guutumaan guutuutti argachuu akka dandeettu. Authenticationii waan hundaa social media kun authenticationii qaba. Backup waan jedhamu. Gartee security question hedduutu jira. Yoo gartee waan akka username fi password fi email aseetu kun dhaabbata miti kan abbaan fedhe hundaa gochuu danda'a. Garuu backup waan itti godhattu yoo waa dagattee password dagattee itti login godhatte waan itti backup godhattu bakka san barachuun dirqama yaada jedhu qaba. Kanaaf warroonni follower gurguddaa qabdan nama 800 miliyoona qabdan tokkoffaa akkaataa itti akkaawuntii keessan protect godhattan dursa irraa eegalaa baradhaa. Lammaffaa horii guddaa yoo keessaa qabaattan keessaa baafadhaa bakka seevii kaa'adhaa. Sadaffaa akkaawuntii keessan qabdan kana waan faayidaa qabu qofatti itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.